keessa yoo ishente abbootii amantaa yoo ishente abbootii gadaatti yoo dhutte ummata diqqaa qeerroo qarree yoo dhutte araara kana hagaa ol barbaada Oromoon. Araara kanaan karaa tokkocha deebi'ee Oromoon waa dhabe san gaaddisa himatee afaan tokkocha deebi'ee adoo dubbate akka Oromootti wanni jibbamaan tun jirtu Oromoo fedha kana qaba jechuudha. Nama kamuu gorsati mo'ata malee lolli akka mo'anne. Dheengadda ummata peepilleetii wal lolaa ture lolaan hin mo'atamne. Ta'innee waan mari'anneef uummanni keenya dhufee rakkoo jiru himatee warri ala jirullee rakkoo kana jedhee warri as jirullee rakkoo kana hiikee nullee akka abbootii gadaatitti nama dammaqsuu miti ofi finnee maaltu isin dhibe jennee nageenyi bu'ee irra barbaanna. Kan du'u Oromoo lubbuu dhabu karaa hundaa Oromoo waan ta'eef laakkosuma Oromootti gabbu'a waan jiraateef karaa araaraatii adoowarta dacha'ee araara kana barbaadamee bu'aa araaraa dhufee Oromoo hundumtuu fedha. Nageenyi jiru keessa raammanni jira. Biyya nageenyi jiru keessa guddinni jira. Biyya nageenyi jiru keessa barnoonni jira. Yoo nageenyi hin jirre bu'aa waan hin jirreef nullee yaada san deeggarree akka abbootii gadaatiif jaarsolee biyyaati yookiin akka miseensa caffeetitti illee hundi keenya deeggarree uummata kan akka dhiyaatu goonee gaafii inni gaafatu gaafii dhuga jennee gaafii dhugaa hin taane dhugaa malee jennee gaafii asiin miidhaan jiraatu kanallee sirraa'ee walitti dhufee baay'ee bareedaa baay'ee ittiin gammannaa hin deeggarra jedha. Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha waa hundarra. Maafi Oromoon tokko ta'eeti beekte jaarraa baay'ee dhiibamaa ture biyya fi mirga fi haqa hundarraa dhiibamaa ture gaafa tokko ta'e beekta injifannaa Oromiyaa dhufte waan ta'eef Oromoon keessa kan jiru ala kan jiru hundi isaatu tokko adoo ta'e barbaachisaa ta'a. Jiru taa'ee daraddiri yoo mari'ate malee nageenyi waan hin dhumneef tokkummaa Oromoo jechuun durillee bara mootummaa Haile Sillaasee mootummaa Minilik mootummaa hunda keessa miidhamaa turre tokkummaa nu dhooganiit addan balleessanii kaanii gosa san jedhanii kaanii wallagga Oromoo tokkocha bakka fudhanii qoqqoodu ammallee wanti guddaa uummata keenyaan akka kiyyadhaamu tokkummaa Oromootiif Oromoo bira darbee tokkummaa Itoophiyaatu Itoophiyaanu tokko yoo ta'e biyya guddatti malee tokkummaa yoo jira jiruun hin jiru tokkummaa jechuun akka miidhamee cadhisuu miti kan sirratee kana naasirreessa gaafii jiru himatee uduu sirratee bareeda. Qaami biyya bulchuu fi qaami ala jiru sullee nama biraatii miti Oromumaa fi ala jira. Kan biyya bulchullee Oromuma bulchaa jira waan ta'eef kan biyya bulchullee abbootii gadaa Oromoo dhaga'ee sirna gadaa ilmaa abbaa gadaa waan ta'eef waan sirni gadaa jedhu kana dhaga'anii ka ala jirullee kaayyee biyya bulchaa jiru kullee adoo kara araaraa dhufee abbootiin gadaa waa abbootiin gadaa jette caqasee bareeda jedhee yaada akka abbaa gadaa.